wajjiniin ta'ee sadarkaa tokkoffaadha ka'ee hamma ammaatti inni gargaaree cidha gaa'ela isaa kanaan inni gahee galataa fudhatu. Bara baraan maqaan isaa lafa eebbifamu. Ammas fuula durattis Waaqayyo kanarra caalaa lalisiisaa Waaqayyo gooftaan eebba isaa olii waaqarraa irratti haroomsu. Hubannaa ogummaadhaan Waaqayyo isaa guutu. Kallattii hundumaatiin karoora diinaa yaadni diinaa morratti hin raawwatiin akka aannan kanaa immoo maqaa gooftaa Yesuusiin habareedu halalisu akka damma hami'aawu kallattii hundumaatiin simboo surraa Waaqayyo ol waaqarraa saafa kennu ammayyuu kallattii hundumaatiin immoo fira hundumaa wajjin jaalala tokkummaadhaan akka inni jiraatu isaa gargaaru gaa'illi isaanii kan eebbifame ijoolleen isaanii kan eebbifamte ijoolleedhaan kan eebbifaman haa ta'an maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Shin galateeffannaa Waaqayyooni gocha hundumaarratti waan hojjete hundumaarratti Waaqayyoon galanni isaaf haa ta'u. Umurii isaa guutummaatti ba'uuf galuu isaa tiksee gufuuf gufata dura kaasee guyyaa har'aatiin gahuudhaaf kan dandeessise Waaqayyo inni guddaan bara baraan kan eebbisame haa ta'u. Ammallee gaa'ela kanammoo gaa'ela eebbaa gaa'ela Waaqayyo irratti ulfaatu gaa'ela maatii irratti horanii biyyaafis namoota dhaabbatan maatii biyyaaf dhaabbatu isaan qabu. Durri isaanis booddeen isaanis bara baraan kan eebbisame haa ta'u. Sanyiin isaanii kan eebbisame haa ta'u. Nama Waaqayyoof filatamee dhaabbate isaan haa godhu. Gufuuf gufaati bara isaanii duraa kan buqqa'e haa ta'u. Ammallee gaa'illi kuni Waaqaan jalqabamee Waaqaan kan xumurama haa ta'u. Ijoollee isaan keessaa baay'ee hundumtuu ijoollee eebbaa sanyii Waaqayyo eebbise jedhamanii nama duratti akka isaan mul'atan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan kadhadha. Gaa'ela kana eebbiseera kan eebbisame haa ta'u. Gooftaan isin eebbisu. Kanarraan isin gahe nagaasaa guddisee kan isin gahe Waaqayyo gooftaan eebbifamu. Ammas jireenyi isaa haa eebbifamu. Gaa'elli isaa haa eebbifamu. Maatiin ni horatu ijoolleen isaa hundumtuu haa eebbifamtu. Nagaan mana isaa haa guutu. Jaalalli mana isaa haa guutu. Ofirra darbanii namootaaf kan ta'an haa ta'ani. Jireenyi isaanii gooftaa jalatti gadi jedhanii kan jiraatan haa ta'u. Eegumsi guddaan isaanirraa haa ta'u. Bara hamma baraatti jireenyi isaanii haa eebbifamu. Eebbifamaa hafaa. Waaqayyo isaanii eebbisu. Bara jiraatan hundumaatti mana gooftaa keessatti jiraatan Waaqayyo isaanii gargaara. Bara jireenya isaanii haa bareedu. Har'aan Waaqayyoon isaaniin gahee boriinis Waaqayyo bareechee yeroo hundumaatti bara isaa keessatti jiraatan isaan gargaara. Waaqayyo galateeffamu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Dasi galateeffannaa maqaa kee yaa Waaqayyo abbaa keenya guyyaa kana waan nu kenneef guyyaa galataa dirree galataatti waan nu baafteef maqaa gooftaa Yesuusiin maqaan kee bara hamma baraatti kan galateeffame ta'u. Waaqayyo abbaa keenya Waaqayyo ummaa keenya Waaqayyo irkoo keenya bara baraa maqaa nama Naazreetii Yesuus Kiristoosiin si haa galatu. Guddaa si galateeffachaa guddaa maqaa kee jajachaa amma immoo yaa Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin asii baanee lafa aarsaa gara biraa lafa nu
qopheessite tacha deemna. Maqaa gooftaa Yesuusiin fuulduree keenya duddubbee keenya gorii dursii ba'e. Maqaa nama Naazreetii Yesuusiin gufuun tokkollee karaa keenya irratti akka hin mul'anne. Yaa Waaqayyo hafuura dukkanaa Waaqaaf lafarratti hin baanaa maqaa keenya kan hidhame ta'u. Simboon suuraan addaan wajjin ta'u. Harki geggeessummaa kee hafuurri geggeessummaa kee wajjin ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin hafuurri jaanu ba'uu barbaadu kallattii adda addaatiin foon qabeessa ta'e keessa taa'ee kan hojjetu waliigallee hiineerraa kan hidhame ta'u. Barri ijoollee keenyaa kana eebbifame ta'u. Eebbaa gara eebbaatti ba'an. Akkuma Yaaqoob kottaa ijoollee koo gattaa ani isiniin eebbisa. Eebbattin isin dabarseen isin laadhaa akkuma inni jedhe maqaa nama Naazreetii Yesuusiin eebba waaqarraatiin kan eebbifaman ta'an. Eebba lafarraatiin kan eebbifame ta'an. Ijoolleen isaanii haa eebbifaman. Eebba garaatiin haa eebbifaman. Eebba biyya lafaatiin haa eebbifaman. Gooftaa koo si fuuldureetti si beekanii abbaa isaanii guddisee isaanii siin kanarraan isaan isa ga'eessan hubatanii hubannaa guddaadhaan afuura keen geggeeffamaa haa jiraatan. Harki waaqummaa harka abbummaa kee isaanii wajjin haa ta'u. Kana waan nu gootuuf si haa galatu. Galanni fulfinni bara baraa siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen.
Bareda